سواني صبني في والله وربي لا أدبين كيني هدا شاوري لا أدبين توقفان لما فان أنقل عليه في دبي نلقيفت شاوري ركون أو دقيفت واتا كوادا وليدل توقفا جيفتر فيه هنتو أبان فرنا كنو أبان فرنا ونو جيفتر هنكون تتو تكاي لما تا عرب وان جد أمتكا ننرب سيتو إجولة منكيا أكسن أرب سينو في الرادوغي أرت كناف سن أربسو نان أربسني تبا نورمالي تبنا نورمالي تبا بس هنقوص ما أتي أكاسيتي كيسا نأربسي تنو كان كيدي اللي كهمزة اللي إمبربات جيفتر كان كنتو كن جيفتر كان كنتوكو أفان قبني تبنا أفان قبي تبنا ولي يلي إيش أرام نكون نمسود أجسا لا أتي فهم زاني اللي ترك جتوان تأف يجولي من خنكوتي وفي الراقة بتشي سيسي أوكي أرام نوين جرو أنا ما نسيجو إنه من قافت وأنا جولي كو وجينين كو فناسا أتيس مانا كو الناسا إن يودن ديسا تاب ناقودا أتشي هاسي واي دم كوتي سنغلچو دم مانا كيتي كو فرها هارسان يونا ما قبات مانا كيتي كانت أنا سيوان نما قبات نما تاب ناقود نما شير ناقود أسين كانت قافت أبا فيني ولا دبو مقا كون نهين مقا كين دو أتي دينا كوتي أتي أن دينا كيت أما تامني دو بودا أسرابانو دمبري كان لا دمبري كان الكاتا أصدر بيتوا أتو كنا لا كنا دمبري كين جلا أسين كودا إجول لتاب في كودا بقى أنا جول لكو كفا وجيني ناسا وانتين أتي هاسو جو تاب في كودا جول لمنا كوتي جول لمنا كوتي Yeroo galatoo midhugaa yaadumti kee fooloosii godheen jira. Namni yaada gaarii qabu natti tola. Namni namummaa dhufaaf yaada gaarii namaaf yaaduun ana biratti nama leenca 3-4 kenne jechi gaarii sadaqaadha ana biratti. Jechi akkamitti kennama? Ijoolleen mana kan kooti sim jedhaati taap godha. Ijoolleen koo achii si dhagaan jiru. Yoo barbaade muutuun isinirraa godha. Garuu taappiin caalamuu qabnu ijoollee mana sanaa Geppoo keenya nuti darbitee nuti kun dandeessu adabbii qofaan waliin haasofna jechuudha. Adabbiin itti museeraan naa fudhatti dhuftee ijoollee mana kootii tuquun dandeessu. Taaptaappi abaaboo sadii warri qabdan. Abaaboo sadii warri qabdan naa kennaa yoo qabaattan. Yoo qabne manni keenya daffaramaa deemaa jechuudha. Akka amma walitti jiru kanaan. Abdii koo galatoome mee namni bira Allah Yaasin Ahmad Abdii guunnatanii jira. Bahar Loo mangistii kiyya xahaa koo ijoollee qaqashtiidha bara ijoollee mana kootii. Akkana wayyaayyuu koo. Maaltu ijoollee warra achiitii wal lafattisiisa asii ijoollee koo wajjiniin hin haasa'u. Ijoolleen koo caalaa jirra la. Warra mana sanaa caallee jirra. Dursaa jirra. Nadiiftanii ijoollee koo nagattanii. Wallaahi dursaa jirra. Ijoolleen mana koo xabaayiidhaan qabattee taappii godhaa kooppiliinki godhaa innaan eenyuun jiran mootu. Sadiin baay'isamu. Mo'annee argisiisuudha bakka ergasiin mana koo tuqin. Abaaboo lama naa guutuu dhabee barkuu qaba. Mana ijoollee kooti. Kun mana ijoollee Abdusseeti. Manni ijoollee Abdusseen muka kabajamuu qaba. Abdii koo ilaali jalqabnee ilaalama. Aliif jennee chiibsiidhaan jalqabnee jirra kunoo. Allah yaa wannoo digdama sammaleen qaban taap godha ijoollee mana kooti. Wallahi fooloo sii deebise. Fooloo aniifat hiriyaadha. Hiriyaa kiyya qaqqaalii. Anillee hunda keessatti wallahi onnee irraa isin jaalladha. Shamarran dhiira guddaa xiqqaan. Na biratti qaaliidha isheen. Akkamitti ijoollee mana kootiif tuqin giiftara koo jetti anaanis hin haasa'in gurraa dabar quufuu jalqabde waan ta'eef waliin beeknu adabbii qofatti walitti dhufna. Arsenaal mangistii koo miki welkam dursaa jirra kunoodha baga walirraa callisne. Wallahi warabbal kaaba hunda keessan ijoollee mana kootii akka obboleewwan kiyyaattiin isin jaaladhaan hedduu qaaliiwwan isin na kabachiiftu kunoo 200 meeqa 100 irra jirti ilaala. Pagan isin qabaadhe dhugaadha. Pagan isin qabaadhe. Pagan isin qabaadhe. Wayne. Haamili kuu ijoollee mana kootee odoo isin qabu. Usuu isin qabu haamili kuu. Mee miliqii warri jettan haamili kuu. Asiin isinii wajjin haasa'uun koo akka inni mana keessan sodaachise la achi biliquudhaaf gaafataa jirti. Isin warri mana kanaa mana keessan kabachiisaa yoo miliqxe ofii na miliqtu. Nuti arrabsinee osoo hin taane ofiin amantee miliquu qabdi.
Ispiraani bilbilaa tokko harkuma shan akkana godha taap akkasuma baqa. Inshallah giiftarri ni dhufa rakkoo qabu. Ijoolleen giiftaraa ni dhufani rakkoo qabu rabbiin nuuf hidha. Kanaafuyyuu isin taaptaa'uma godha. Taaptaa'iin teessan na barbaachifti bishaan isaanii. Nabee thank you. Ani ijoollee abaaboo tokko tiiktookii shambuusaa tokko ol kennitu mana kanatti qaaliidhaan. Yaasin Ahmad thank you boss. Ulfaadha bum shaakalaaka. 242 jirra qabxii walirraa fagaanneerra nu qaqqabuutti hin jirtu. Ijoolleen koo taaptaappii isin hin barsiifadha. Guma malee gaddanni shaaworii nagalchee asii na baase san irraa baafadha taaptaap godha ijoollee tullatti canna. Ramadaan Arsii mangistii kiyya galatoon ijoollee qaqqaalii billaa aleekum. Ijoollee koo taaptaappii akkatti godhan nan barsiifadha malee itti ka'uun qabu. Loluun qabu. Ijoolleen koo qaaliidha bara. Anatutti jallate ijoollee kootti sabaayeen qabachuu dhiise. Dhugaa dubbachuuf ijoollee kootti natu jallate yeroo baay'ee. Anatu isinitti jallate. Dhuma eegaa mana keessan akka imimmaan hin seensifne imimmaan seenuun qabu mana keenya tapha tokkollee. Tapha tokkitti imimmaan mana keenya utuu seenanii miliqxee ba'uu qabdi. Walii gallee mee ijoolleen koo harka kaasaa. Tapha tokko imimmaan mana abdusee seenuun qabu hidhaatii ofirratti murteessaatii waadaa seenaa. Naa barreessaa warri dhugumaan imimmaan mana abdusee seenuun qabu hidhan ila. Kun mana keenya ila kun abdusee ila. Taaptaappiin kana ilaalaa ila ila. Ila fuuluma bilbila keessanii kana godhaa hundi keessa ila. Ila quba kanaan ila ilaala. Funyaan kan koo kana ilaala ila ila. Hara'an jiruun. Kunoo onneen isin akkana facaaftan mana keessan kabachiisa jechuudha ila. Ilaala kunoo. Ila kooppiliinkii noo kunooti ila. Kooppiliinkii gochuudhaaf eddee kana to'ita. Kunoo la kooppiliinkii kan jedhu kana to'ita ila ila. Ila as to'ita akkanatti kooppiliinkii. As to'ita akkanatti ila as to'ita. As to'ita kooppiliinkii. Kooppiliinkii akkasitti goota jechuudha. Billaa aleekum wayyoo. Mee waan achii himan san asirraa wadha ijoolleen tiyya waan achii himan san asirraa wadha. Taaptaappiin akkasi kooppiliinkiin akkasi mana abdusee kabachiiftanii manni keessan jechuun mana keessan. Oromiyaa koo hundi keessan Fu'aad ijoolleen qeerroo Harargee Abdul Baalee Allahu Akbar Abdul Jaliil Baalee ijoollee kooppiliinkii godhaa jirtu Jimmaa koo Mu'ee koo wayyoo ijoollee koo na boonsitii bar. Imimmaa mana abdusee mana doktora keenyaa seenuun qabu haati faatee miliquu qabdi jedhaniiru bakka murtii dhugaati kun. Haadha faatee miliqu. Maaliif miliqxee haati faatee nama kooyini sii kanna jira moo taaptaap ijoollee tanteetii dheessee miliqu. Imimmaa mana nu seenaan jiru boonneetuma daffaramaan jiru manni keenya daffaramaan jiru bara manni keenya tokko hin daffaramne malee. Dhageeffadhu mee ati takkuma namoo hime takkuma namoo hime. Moo udhiisi amma lagiiftarri dhufe simmoo ammoo garuu imimmaan mana keenya garuu amma ijoollee kun leenjifadhee jiraan. Ijoolleen kun leenjii gaa fudhate. Ati mee takkuma namoo balaa si bu'u argita. Na beeko warri keessaa qabdan yoo jiraatan naa kenna warri hin qabne garuu taappii akka namas hin barsiisetti mana keenya imimmaan bu'uun qabu allaqe. Na amaniif haadha faata imimmaan mana koon bu'an. Abaaboo afur gaafata abaabaa afur naaf sadii hin baay'ata jechuudha. Qubaan akkana gootu gara funyaan kooti Abaaboo afur gaafata abaaboo afur gaafata. Kanumaa taappiin ilaa. Ilaa bilbiluma kana qabattanii. Abaaboo afur osoo hin barre isin himadhee akka hin dhumanne. Ijoollee mana keenya imimmaan amma abaabaa afurii naa guuta. Jimmaa koo qeerroo Harargee ashiita Oroo wallaahi abaaboo afur yoo qabaattan hundi keessan tokko tokko naa kenna. Ilillii tokko mana keenya imimmaan seenuun qabu. Ilillii tokko tokko naa darba. Mee namni biroo abaaboo. Oromtitti nabee abaaboo naa guuta. Abaaboo hin kenninin taayinaa yoo qabaattan. Xahaa koo. Abaaboo naa guuta. مناجاة يا سلام عليك مناكو مناجاة بالله عليكم دبلي كنا ريو دبنا ما دبتو كلنا كنا كنا من دبلي كنا فدين باي كوان mana kana dabilii sadiim triple hul any gift is triple guys imimmaa mana nu seenuun qabu daffaramuun qabu ila warri giiftii keessaan qabne taaptaapumaan godha warri qabdan immoo kuno eddee giiftii jettu kana tuitu ila warri eessaan bitama jettanudha ila ezitti na kaallaachu giiftii barbaaddantu jira onnee tokko jira kun as keessa እዚህ ላይ ማለት ነው onnee si kan awwaan gurguddaa tokkaan jedhu akkana tuitu ila ayya ከዛን ወደ እንትን ይወስዳችኋል ማለት ነው ጋይስ Oh my God. Oh my God. Nu jala geessee jirti intalli kun imimmaan mana nu buusuudhaaf qabxii xiqqootu isii barbaachisa.
ijoollee kooppi Eh, linkii godhaa wallahi jirtu. wanti gubatee. Abbaa hojii buraan burree. Ijoollee Laala dursaa ijoolleen tiyya. Dhibba takka Oromoo inboksii keessa sinii kaa'ee jira. Taaftaa godha achi keessaa buufadhaati. Yeroo abaaboo jedhe achuma fuudha naa guutaa. Baqqamee abaaboo dhabdanii yoo lafa jedhu ta'e jechuudha. Oromtittii koo itti muddi akkas 300 galaa Dhibba jira. takka isinii kaa'ee Abbeen jira. dhufe nabeen dhufte abbee mangistii eessa na jalaa badde abbee durii ati duriyyee dhabatu. Sooma kanaan illee doktor baga geesse. Yoo abaaboo gaafatee jedhe achumaa fuutanii naa guutanii jechuudha. Taaftaa godhaatii inboksii keessaa buufadhaa. Dhibba takka achi keessa isinii kaa'ee jira waan ta'eef. Dhibba afur Isii abaaboo gaafatee warri eessaa fuunee sii fuudha. Ijoollee kooti yeruma tokko buufadha. Nama Sakantii jaha kudhanii qabe buu geetteerti taaftaa godha achii buufadhaa. nama sirriitti taaptaap godhe qofitti na buufatu booksii nama 10 faa godha qoy. Nama 10 dhibba ka'a. Abbaan sirriitti taaptaap godhe booksii kana keessa abaaboo 30 20 fudhattanii teessu jechuudha. Kuno. Eshi akkana godheen jira ayyee. Eziga mato koyin mato eshi dhibba. Buufattanii Nama 10 taa'imii daqiiqaa 3 fanis daqiiqaa 2 fan ka'a. Namoonni sirriitti taaptaap gootan giiftii fudhaa booksii kun oola. galatoomaa bakka. Argaa jirtu Ammallee booksii kun isinii kaayaa. oola. Booksii gubbaa kana keessaa buufatu taaptaappii kana goonaan. Yoo seeraan taaptaap goote qabxii baay'ee achi keessaa fudhatta ababaa. Abbee koo nabee koo wallah nabee yaa nabee. Woboodhaan yoo bar nabeen kun billaalee kan makiinaan inni keessa jiru nabeen woboodhaan faayamee jira. Dursaa jirra ammaayyuu hinuma dursaarra manni keenya daffaramaa jiru. Yemarraan nu. Ammallee isinii kaayeera waan ta'eef taaptaap godhaatii achi keessaa buufadhaatii waliin qabadhaa. Nama garuu taaptaap godhe qofatu sirriitti taaptaap godhe qofatu achi keessaa buufata. Hundi keessanuu taaptaap godha ammallee sakandii sadiif isinii kaayee jira achi keessaa buufadhaa. Nabee koo taaptaappii abaaboo guutaa amma laal booksii keessa intini booksii laman isinii kaa'e waan ta'eef. Inboksii keessaa buufattan abaaboo. Booksii laman isinii kaa'e daqiiqaan dhumaa jirti daqiiqaa tokko qabdu booksii yoo ilillii qabaattan ilillii 4 kennaa dabilii keessa injifannee adabna. Ilillii 4 Amma abaaboo afurii naa kenna. kenna manni keenya imimmaan seenuu qabu utuu isin jirtanu. Let's go abbee koo. Ijoollee mana abbootii haaftaa miti. Ililluma tokko takka godha. Kana booda walummaan isin rakkisu hin jiru. Abbee koo diinee Osoloo diina koo. abeebee koo. Ya abeebee abeebee. Bakka hambifadhaa keessatti hin fidina hambifadhaa taaptaap godhatti. Haara amma bishaan jala taree bayyaa abaaboo afurnaa guutaa. Ababaa takka naa kennaa gaa'es. Warra namni naan kenni naa kennaa bannaataa jiru jala tare ililli. Abaaboo. Haara abaaboo naa guutaa. Wallaa jecha isiniin qabu galgalti matana 17,700 irra laalee ture 18,000 galuu geefnee jirra. Allah rabbii kiyya bakka wallaahi kunne bakka. 17,000 fi Double. Double guys. dabiliidha amma. Haara dabiliidha karaa isinaa nyaata. My boy. Welcome. Kuma na hagallu. Kuma na galja. Adabi lallafa. Dabiliidha asirratti. Double jene akka nama fira qabu. Nu ka fira qabu hin dubbanne kun. Kattene nu kan namaaru. Arja. Amo rabbi sinitti haa kennu ummata. Rabbi duniyaa dhuman qabne sinitti haa kennu kamna miti kanaaf haa wale. Nama qabdu. Sigate mirike mire namichi ne zakkitti fudu gore. Mirike? Inni yoo lixe Maarqoosi as jira goonni jaalala. As laala yuutuubii haadha seenaa warri laaluu barbaaddan isinitti agarsiisa. Naaf galatooma wallaahi hedduu. Afandi kibiko. Kunuuti 17,900 galuu 900 irra jirra. Nama meeqatu nu hafe nama 2,000 qofa nu hafe 18,000 nama 2,000 qofa nu hafe jechuudha. Dhugaa rabbi jijjiirame hedduu argee hedduu galatoomaa isinin jedha. Tiktokii isii jalas yoo seentan kallattii gabaabaadhaan shutti jettanii seenuu dandeettan. Guyyaa Amma muraasa tidak isitti goruuf bootaa sila anaa kadhataa jirtu bara ana haadha seeratti kadhataa jirta waa puus gori jedhi kaya dabi fudhu. ijoollee wallaahi salphaan jaalatan haadha seenaa kana akka rabbiin jaalala isii tan osoo akka isii jaalatan kan osoo namni na jaalatin malka.
abduuse shaawarii galchina qaada fidinaan jira maal taate rabbi si fayyisinna abduuse na dhukkubaara adabbii tokko fa abduuse profaayilii kaati dhukkubaara Ana dhaguyyan kiyya ana walla osoo keessa qabaatte ati seera naa kenniti walla keessan qabda dhaguyyan kiyya guyyaa akkam qoyi nama 300 ati jireenyi bakee jiratti yoom takkaa namoota beektaa guyyaan kiyya guyyaa akkam jettee albaata wallahi na gaddisiisaa jira rabbi abdii aya tokkoffaan maal abdii waan qabu kennee midhaqeema awurooppaa kana jira waan akka keessan ameerikaa fi kanaadaa jiru ta'e kee beektu kee beeku abdiin akka ta'e jedha inni ama jala san taa'e abdiin akka ta'e jedha inni bara leenca kuma shanii inni kenne ispechaalan jira kenne sana bara abdiin lafa duwwatti kenne bara abdiin goota akkasiiti bar ani giifta ma maal inni ma boolatam seene inni gisesan boolatam seene waan inni kenne agarsiise abdiin bara argite waan inni kenne san ispechaalan jira abdiin kenne agarsiise yooma ta'e ya nagaan taara miira keessa bai kai adabi fu dabban gide ma fal kula miira keessa gadu kora adabi to kofa abduse di sako ka adabi to kofa abduse do kuwa wa giro raacu beeta na dhiibsa ko jedhu me kan adabi to kofa doktora wagari da mi torba na wali barate doktora jalala doktor abduse sarbiya jaarsa koo kafuul irraa jettee profaayilii taamzaa xalaaqee ka jette. Yoo inni makiina diimtuu asirratti tapha ammaa kana irratti taphii kana soggati nuti makiina diimtuu inni sii kenne profaayilii kaa'e. Doktoroonni homaa walirraa barbaadan deemu warra makiina miti leencanuu kennuu jira. Abaaboo naa guute. Leenca eenyu sii kennu. Kiyya bar leenca kennuu dadhabullee leenca sirraa fuudhee bahee giiftarri. Inni liqee miire. Bakka leenca sirraa fuudhuu dadhabu leenca naa fuudhee bahe bakka giiftara kana qabaadha yoo qabaatte yookaan immoo giiftara abaaboo afur naa guuta. Kiyyaallee siraa naa fuudha kaatee yetti bara leenca kennuu hin dandeettu fi malee qabxii ati feete naa kennan. Abaaboo afur naa guuta abaaboo afur naa guuta itti dhiisi abaaboo afur. Wayne mangistii qooda bilii dhimma namnee maamiira keessa abaaboo naa guuta abaaboo naa guuta abaaboo naa guuta. والله دجوفه بدولا تدي بقى يا ربي هي أشينا راقب دينا تاسين ديبسي يا ربي هي أشينا راقب دينا تاسين ديبسي نيتورك أنا قبل مويس أنا كمان بنا تدابلي نجلا ترى برسلا كورا هوليبان كي King you are my hero my king my everything جيب ترى دبلي ركنو هم بين دول هدوات أبا ما نقول تجول ما نقول ada bitu kofa suuraa doktora keetii jechuudha haga torbaan irraa kakatteen buusu rabbi adagaa konkolaataa natti buusu jettee profaayilii kaa'e takka jedhi hemnyamii jechuu dhiisi si haadha faatee koomentii dubbisuu dhiisi yoo taphatti seeran taphadhu. Ani dhaga gizee ummanni akka siidaati baadhatee siin deemaa ture sanu guyyaa takka profaayilii si kaadheen beeku hadhallee du'ee isa gurgubadha malee profaayilii siin kaadhe. Wallaa dhagee madha lafaa ta'e hin qoosin tokko. Taaptaaf godhamee ijoollee mana kiyyaa taaptaaf godha waan rabbiin nuuf hin beektanii taaptaaf godha taaptaaf tan harka irraa fudhatina laata qalata duraa rahmatullahi dhugaa rabbi inni hojiin isaa hamzamaa fi abduusi jalan naqana fuudha. Adabii tokkoffaa
Ada bitu kofa. Amma tapha kana simoya. Sabboona Hararge dhiirsako osoo haga Hamzatti heerumesitu sirriitti na qabbaneetaa jettee horfaanii kan dhiirsa keessan sabboona Hararge. Kan Suudii jiru sammoo. Ka Suudii jiru san. Manfuu haasi geessee hunduraa si haa waraanu osoo Suudii jiraate akkatti afaan hin bantu barsira albee hundura si waraana. Isaan nama wayii hagatti tana wal dabarsee laalu ani gatti. Wallaahi na kunura. Sigatee miidhe chaarjiin irratti dhufe naan jaa jedhe kibriitiin kiyyalee deemee ibidda sitti qabu. Osoo eessa jiru chaarjiin isaa dhume baadiyyaa keessa galana fakkaate yoo ta'u. La dalagarra jira Amerikaa jira the time is gold innatu ati maalatti ingilifa Habibi fi dalagaan Amerikaan sa'aatii kana dalaga sa'aatii meeqa qoy Amerikaa nama lala nama Amerikaa sa'aatii hin beekne soba halkan keessa amma bar Amerikaan yoo diqqaatte sa'aatiin dalagaa taree jira amma Amerikaa maybe yoo diqqaatte halkan keessa sa'aatii naannoo sa'aatii 4 yookaan sa'aatii 5 irra jira. Warri ati jana ijootu bar muudii sitti qabata akka miseenjana osi qabachiisaa bulu dalagaa warra hin qabne sunni. Itti sa'aatii hojjetanan. Sabe que America mataa kan. Wallahi beekan nama yoo biyaan soo diqqaate ani warra ijoollee tiraaka hojjettu wajji haasaa. Sa'a 12 11 jidduu san. Isteetatti garuu sa'aatii wannoodha malee. Ati isteeta hundaa nama janajjantu qabda jechuudha. Minisoota isaa meeqam? Namti hin tabalaati bar. Habiibii kiyya bar injiraa miti ani. Amma minisoota isaa meeqa? Ministeeta Minnesota America. Abaaboo naa guutaa. Ilillee afurnaa kennaa aboo intaloon kun garafamuu qaba. Likkii galchina. Abaaboo naa guutaa. Ilillee takkanaa kennaa bira. Bannaa taachi wal gargaaraati as dalagata akka hamina inni tuqamee asirraa baddu wara. Abaaboo naa guutaa ijoolleen mana kiyya. Maasara rooba dheeratti. Inshallah 40 taaraan baatu abdiin keellee miliqe abdiin lammaffaa kaati hunduu agarsiiftee fuutellee miliqe lamaanuu abdiin lamaanuu hin jiru. Abdiin durriyyallee miliqe. Abdiin fayyaalee zikee qaata fixatee miliqe abdiin kun hin jiru hojiitti deemee. Giiftaroonni mana kiyyaa miskiina bara amma abdiin jechuudha. Asii ka'ee dhufee achi puushsii godhe. Miskiina. Baga. Ororaadoo. Abaaboo keessa kan qabne maal gootana jala bayi abdiin muktaa bayi. Namicha abaaboo keessaan qabee raageen taa'ee saalfadhe. Lamaan amma. Rabbiira qarbii cabsaan kun. Abdii mutaari sambuusaa kana nyaatte kafan jedhi yoo ililliin kenne. Rabbi dhiifadha dhugaa rabbi yoo kana booda abaaboo naan guutiin. Sambuusaa kana nyaatte kafan jedhi. Kibirtiin kan keessatti yeroo maamaaf kennuu dhabe dabilii irratti. I am sorry chaarjii fixadhe. Ati silkii miti atu gana chaarjii fixatta jedhi. Mana guutaa gaa'is wal qarqaara. Akkiriis bar wal qarqaara. Namidhaan maqaan nyaatni dhugaa rabbi anama jechuudha nama tokko leenca kudhan kennuu danda'a jedhee nama wannoo itti hore jechuudha konfidensii itti hore gargaaraan jedhu gargaaraan jedhin is big shame. Ijoolleen kiyya wal gargaara. Warri leenca kennuu danda'ullee wal gargaara. Yaa ilkana dhukkusaara wallahi afaan nadhii. Mana taara faate nan caqacaqii wallahi afaan nadhii gaaree. Girgidda buute kaa. Kibirtiin miidha si horee akkanumaati. Adeelam annama yeroo waggaa baay'ee barumsarra ture miti ciqicciqii hin danda'u. Wallahi. Goota akkanuma dhiigaddaan fagoota. Sukkaara si kaase wallahi aniin tun bara lafumatti wallahi. Wallahi ciqicciqii hin danda'u. An kanaaf dhiisni fa'aa wajjin taphachuu dida bar. Tapha lama ta'edha kanaaf hin taphanne. Goota miti kun waan dhiigannatti dama. Bakka yoo na bira jiraattee boksiin si dhoofne bakka hin hamuchaa hin dhiiga. Na caqacaqiin seenaa adabbii fudhu. Wallahi. Wallahi jedha barsanuyyuu hamilee ofii koraa rabbiidha giddimaan gogaa kana sila namicha akkam rabbii jedha. Wallahi dhuguma gizee aaru afaan karaa dhiigni adeebi'a. Boksi na bira jettee sinne nan aardin. Amma ijoollee namara kiyyan beekan
iji maati diimate manaan gizee aaru akkatti iji hundina diimate. Dhiigaa miti yoo barbaachisaa ta'e ka ilkaaniin bahe miti inshaallah funyaaniin haa ba'uti taaptaap godha. Haadha Faaxee Hamzaa waliin hin taphatiin Dooktar Aslii wajjin malee. Badaallee ta'uu abbaa manaa kiyya naa wayya deema mannaa godha Dooktar Aslii samii haa seenu. Milik leenca irraa doktorri si harkaan liqaa leenca irraa fi Emmeluwa jira tutte. amame abruwaadaa jetta profaayilii kan ka'e irra miskiina wallah Tappina ancora che sono di rabbiin guddaa guyyaan harkaabate rabbi nama hin godhin akkasii godhe shibirti eessa dhaqe shibirti moo kibirti eessa dhaqe Kibiin kiyya moo jira maal goota irraasi qabee abaaboo afurii naa Nangusti goota kiyya is my king abaaboo afur goota my hair namda shibirti achi jira jedhanii my wood irri brother barraa nutti maqa ilillee afur naa kenna ilillee afur ijoollee mana kiyyaa tolu abaaboo ofiima darbitan garuu gisee isin darbitan erga ispiichaalenjiin dhumee darbitan isin ka ilillee naa gubbaarraa kenna kana sadii gaarina ka jidduu kanaatiin nam dhumata sadii ila kun naa ka kenna amma miniitii diddama laakkayaa jiru kan argitanii isa dhumata sakandii 10 qofan nu hafe abaaboo afurii guutaa jabaadha firan qabdu maa firan firan qabne qabdu gooyi jedhe maati jibbe namni firan kana ajaa'iba wallahi aslii bar firan qabdu naan jedha bar leenca 10 kenna jedhee ka'ee qarqaaraanii jedhe kibirti moo kibirti dhugaa maati kibirti jibbe si namni maati jibba abbomaan na jibba namni ani eessa namni na jibba fuuloolee hay arafaate akira kee akkana ta'e arraba dheeratti dhuga Nami wallah takka wayii Ameerikaa kana jira anumaan attabbaa kiyyaa ta'e simaaf jecha giiftara ta'anaan jetti. Akkam mutaa duree nu Ameerikaa dhoobe narraa akkam shibirti dhibbaan eegale miskiina dammaqa hirribarraa ka'aa jedhaam I am back to I am coming to hirriba jedha. silki chaarjii Shibirti guutee fi silkisti galti akka murtii si ibsite goon maa yoo si tabsiisuu barbaade chaarjii itti suuqee daqiiqaa 5 keessa si tabsiisuu danda'a maal rakkoo qaba. moo ama suuta gizee barbaadetti akkati firan qabneen beekaa naa kenneti adabna gizee barbaadne siqa xaqqannaati Ana firan tokko qabne namni tokkichi namni jiru namni ispiichaaleen jiru namni na guutu hin jiru si haa tabsiisu. Ani sirbira bariin tu aniin jiraachulle tun maal beekina ummata kee dhageeffadhu guddisa aniin tun goota bar eegeen qabu malee aniin tun goota bar dhugaa rabbi qeerransa eegee dhabe malee leenca jechuudha eegee dhabe malee Ameerikaadhaaf Awurooppaa osoo Kanaadaa osoo jiraadheeti bar shibirti moo shimbirree tanniin jechuudha liqii galcha. respect nama godhe disrespect nama godhe dullacha bala sa'aan kun Shibirti ammati waan ta'e sa'a akkaataa amantii keetiitiin du'aayii namaa gootu nama eebbiftu malee sa'a itti nama rafisu miti ko'ate amma
قماش عمري كيدي أول نعتيف كان بقول أكم ترت وقال إذا ما جرات سنو ربي بيك Eessaa fixatee ta'uun oolu. Dhugaa itti wallaa ijoolleen mana kiyyaa waan jedha. Chaarjii miti kaardii fixate jedha. جبتها كي تكوج سافي تكوج والله في ريفة تقريبا Meesiin aditti uf dhaadaatiin turte. Hin milixee takka jedha. Eenyu na bira namni إذا aditti uf رابو dhaaddee يملك hunduu أقول لك nooma. نانجت ما قلت سي شاء أنا جل نتين في تمام ملوك أبي تبى تربتي تمته وات إلى توم ما كان يصير رقم دي أفعال كه كأنا ولا بقى لك دقة شو تمته مانه في تأذوا كذا في أجي ثاني تكلم تو كم قولي تربتي تمته قاعد تابينا قرآن كده تبارو ما تيجي يو أرجع تنادبي يو أرجع بسي أدبا guys warra geefsii qabdan tapharumaati hin qaxaallan inni daallan dadhabne mataan dhukkuusi abbaa jiqqajiqqe የመጨረሻ ጨዋታ ነው የሚወረቀት የሆነ አደቡ በርባለኔ ማይ ፋሚሊ ተበርማት ሞየነ ብራዴ ትላቁ Oh my goodness.